Biisiteenna Itoophiyaan biyyoota addunyaa qabeen hedduu qaban 25 keessaa tokko akka taate qorattoonni damee tanaa ni dubbatu. Oromiyaalleen Itoophiyaa keessaa qabeenya uumamaatiin tabadhaate. Tanaaf bineensi bosonaa fi qabeenya bisaanilleen gudduun beekamti. Gama qabeenya bineensi bosonaatiin yoo laalle paarkiiwwan Itoophiyaa keessa jiran keessaa harka 3 keessaa harki tokko Oromiyaa keessatti argama. Paarkiiwwan yookaan daawwan bineensotaa fuula bineensaa fi wanni lubbuu qaba iddoon keessa jirtu keessaa tokko. Akka naannoo teennaa Oromiyaatti paarkiiwwan biyyoolessaa hedduutu argama. Isaan keessaa paarkiiwwan gaarreen Baalee, paarkii biyyaalessa Boronaa, paarkii biyyaalessa Awaash, paarkii biyyaalessa Haroo Abijataa akkasuma paarkii biyyaalessa Dhaatii Walal, paarkiiwwan gaarreen Arsii akkasumas daawoo bineensota dirree Liiban kan jedhaman paarkii biyyaalessa Boronaa bara 1978 kan hundeeffame yoo ta'u lafa bal'ina haga kiiloomeetira iskuweer 3,000 ol akka ta'e hojjettooti paarkii tanaa ni dubbatu. Fageenya kiiloomeetira 570 dira guddaa Finfinnee irraa fagaattee argamtu yoo taatu paarkiin biyyaalessa Boronaa tunini karra yookaan bilookii 5 qabdi. Karritii yookaan bilookiin 5 tunini diidi xuyyuura, karri dambalaa waaccuu, dirree magaadoo fi saariteedha. Paarkii tana keessa bineensota akka hedduutu jira. Sun keessa harree diidaa, saala, gugguuftoo, gadamsa, guchii, tarrii, goljaaf simpirreewwan akkaatii fi dhibiilleen muummeen qaban. Harra yookaan bilookii tan 5 keessa karra diidi xuyyuuraatii fi saaritee waliin laalla qommii qayeteennaa irraa tan keessatti. Kosuma wartu badhaasa rabbii bareedni uuma faaya addunyaa dhihana qalbii ifa jireenya himanni fiduu dubbii dheereessu bareeda uuma rabbiin haa nu dhiisu bareeda uuma rabbiin haa nu urjii samiidhaa urree ganama urjii galgalaa duskii buhooyitu waarii jaalalaa sooran buutii lallisa qalbii koosuma waartuu badhaasa rabbii bareedni uuma faaya addunyaa dhihana qalbii ifa jireenya himanni fiduu dubbii dheereessu bareeda uuma rabbiin haa nu dhiisu bareeda uuma rabbiin haa nu harree diiduu xuyyuuraa tunini dir guddaa yaabaloo irraa gara kiiloomeetira 7 ilboruutti argamti. Raanchiin diiduu xuyyuuraa yookaan giddugaleessa horsiisaa fi fooyyeen sanyii loon booranaalleen hartan keessatti argamti. Harree tunini bineensota akka of keessaa qabdu yoo ta'u hedduminaan kan argamu harree diidaati. Akka qorattootii adda addaa jedhanitti harreen diidaa gosa sadiitti jira. Isaanis Greevis zebra yookaan Equus greevii, lammeessoon Equus quagga, sadeessoon Equus zebra yookaan mountain zebra. Harreen diidaa maqaa saayinsiitiin Burchelles zebra yookaan Equus quagga burcheelee. Maqaan kunilleen maqaa nama abuurtuu addunyaa lammii biyya Ingiliiza ka ta'e William John Burchell jedhamurraa akka ta'e seenaan ni dubbata. Himanni fiduu dubbii dheereessu bareeda uuma rabbiin haa nu dhiisu bareeda uuma rabbiin haa nu dhiisu bareedni uuma faaya addunyaa dhihana qalbii ifa jireenya himanni fiduu dubbii dheereessu bareeda uuma rabbiin haa nu dhiisu bareeda uuma rabbiin haa nu dhiisu bareedni uuma faaya addunyaa dhihana qalbii ifa jireenya himanni
nudisu bareda uma rabbin hanudi bareni uma faya dunya dihana qalbi ifajirenya imanim fitu tubi deresu bareda uma rabbin hanudisu bareda uma rabbin hanudi darara laga ililirare muken wabirra dhabbatu tarre midhaan gosayun muguda garra ashita wadi fandisha moira sora labuti lellisa qalbi gosuma wartu badasa rabbi bareni uma faya adunya dihana qalbi ifajirenya ayye daawwattoota qommii qayteenna fulaan nam jirtunini paarkii biyyaalessa booranaa bilookii saariteeti bilookiin saariteet tunini dir guddayya yaaballoorraa gara ilgalchuutiin yookaan yaatiin kiiloomeetira 70 irratti argamti laftan keessatti bineensa akka kaatti jira sun keessa akka harree diida yookaan greevis zeebraa tajedhaniin akkuma addunyaattu saaritee fi diida galgaluu hakeenya kan qof keessatti argamtu sun maleellee bineensi akka hagguchii aksaalaa gugguuftoo fi simpirreen maaskillaark jedhamtuu fi hedduulleen hin jiran kanaaf qabeen uumama guddaa kana namadi qofaaniti namni gurraachilleen dhufe daawwachuu malee waan jedha qabna daawwachuu qofalleeniti kunuunsuu malanii erga jettu dabarsina qayeteen akka daawwatanillee asumaanis naffeera hoottaa qayeteen daawwadha qayeteen qaye nagaati dihana qalbi ifajirenya imanim fitu dubbi dereisu bareda uma rabbin hanudisu bareda uma rabbin hanudi tagalo urji samita urre ganama urji galgala duski buhoitu wari jalala soral buti lellisa kalbi kosuma wartu badasa rabbi